Kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Kun egaa keessummaa beellama sanbataa keenya guyyaa har'aati. Keessummaa keenya har'aatiin egaa nama jabaa yeroo ammaa kana hojii diraamaa afaan Oromoo keessatti ashaaraa mataa isaatii kaa'aa jiru keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii kanan jiru. Isa waliin turtii bareedaa akka taasisuun abdadhaa. Keessummaan keenya irraa jaalala lakkuu akkasuma diraamaa kiyyoo daran jaallattan qindeessuuf haala miidhagaan akka isin bira ga'uuf nama gumaacha guddaa hojjetaatii turedha. Isaa istiidiyoo keenyatti affeerranneetii kan nuti jirru garramuu jechuudha. Nu waliin yeroo gaarii akka qabaattan isin affeera. Lalisaa Lamuutii ogeessi kaameeraa keenya immoo Firaa'ol Abiraamii yeroo gaarii nu faana qabaadhaan isin jedha. Gara bagana gaanufti. Bagana gaanu eedan. Naguma. Jirra galata rabbiiti akkam jirtu? Jirra isaa galata. Jiruuf jireenyi maal fakkaata? Baay'ee gaariidha. Kun gara miidiyaa keessanii dhufnee waan argine baay'ee gammanneerra. Galatoomii gaariillee waamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenyatti yeroo aarsaa yeroon kun namaan mijatu suma nuti beeknudha. Hojii garaagaraatu jira. Immoo baay'ee isaarratti iyyuu hojii garaagaraaf muddamta. Yeroo kee kana nuuf liqeessitee as istiidiyoo keenya waan dhufteef maqaa daawwattoota keenyaan hedduu galatoomii siin jedha. Anillee waan na kabajjanii naaf affeertaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Garamuun gara fiilmii hojii kanatti osoo hin dhufin dhaloota qaraa turte jedhama. Dhaloota oomishuurraan immoo dhaloota karaa miidiyaatiin dhaloota hundumaas beekumsa garaagaraan sooruu irratti argamta. Mee hojiin barsiisummaa durii maal fakkaata ture? Xinnoon taphachiisi. Guddaa galatoomii egaa ani barsiisummaadhaan eebbifame yuunivarsiitii Jimmaarraa barsiisuma afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin eebbifame. Achi akka dhufeen yeroo dheeraadhaaf naannoo waggaa 15 oliif barsiisummaadhaan mana barumsa sadarkaa lammaffaa Ayyer Xeenaa jedhamu barsiisaan ture. Finfinnee keessatti yeroo dheeraa barsiisaa ture. Muuxannoon barsiisummaa maal fakkaata? Hojiin barsiisummaa kun akkamitti yaadatta eege? Maal seeta barsiisummaan baay'ee hojii baay'ee jaalatamaadha. Hojii jaalatamaadha. Hojii namoota baay'eedhaaf jechuun ofii aarsaa taatee namoota baay'ee dhaloota qaruu biyya ijaaruu waan ta'eef gahee guddaa qabaa. Waan hojii baay'ee jaaladhudha waa'ee barsiisummaa. Galatoomii gara barsiisummaarraa immoo as gara hojii diraamaa TV akkasuma dhimmoota garaagaraa hawaasa kee walitti si fidan hojjetaatii kanatti turte. Mee gara kiyyoof jaalala lakkuutti osoo hin dhufin dura hojii aartii kam faarratti bobba'aatii turte? Akkuma beekamu hojii jalqaba irratti fedha gara miidiyaa kanatti dhufuudhaaf walaloo waan akkasii waan garaagaraa barreessaa waan tureef jechuun akkasuma dhuunfaadhaan jechaadha maxxansee osoo ta'e waan garaagaraa gochaa ture gara miidiyaatti dhufu fedha guddaa qaba ture. Sanuma wal qabatee tariitii diraamaa dambalii jedhu tokko beektaa OBS irratti darbaa kan ture. Isarratti illee hirmaadhee ture. San booda immoo diraamaa gaggabaabaa fakkeenyaaf akka safuu seeraa galmee seeraa isaan jedhan OBN irratti darbaa turan torbee sanbata sagantaalee darban tokko jira. Isaan irratti hirmaachaa ture. Ka'umsi isa sanis san dura eegas immoo gara beeksisaatti dhufee akka TV qaanaa keessa fa'aa jechuun cinaatti hojii barsiisummaa cinaatti isa fa'aa hojjechaa ture jechaadha. Saniif walumaa gala hojii muuxannoo gama diraamaa fiilmii gama piroodakshinii kanaa wal qabatu umurii dheeraadha kanatti keessatti qabdu jechuudha. Waa'ee addunyaa fiilmii fi addunyaa diraamaa kana keessa galuudhaaf gama hojii barsiisummaa dhiisanii gara kanatti shiifti gochuun kun sitti ulfaanne ture kaka'umsi isaa maal ture? Maaltu jira sitti fakkaate yeroo baay'ee waanuma argiturra naannoo oolturra fakkeenyaaf ani amma qaanaa yeroo hojjedhu qaanaadhaaf hojjechaa ture. Waan beeksisoota garaagaraa fide waan garaagaraa fide namoonni baay'een even dhaabbileen garaagaraallee namoonni kennillee tootaalee hin beektaa dhiibbaa miidiyaan sun fide namoonni diraamaa laaluu jaalatan namni baay'een jechaadha. Amma maatii qabaatte maatii kee keessa walakkaan diraamaa laaluu barbaada. Saanuu jechuun afaan hin beekneen aadaa hin beekne osoo gara keenyatti dhufne waan bareedaa waan beekumsa irratti hundaa'e baay'ee waan fedha qabduuf duwwaa sun ta'e kennallee qabaachuu qabda hojii akkasii hojjechuudhaaf. Kanaaf maaliif waan akkanaa kana hojjechuu qabna yaadaa ture yeroo dheeraadhaa fi
isarratti xiyyeeffadhee hojii diraamaa kanatti galee jechaadha. Tole yeroo hojii diraamaa yookaan fiilmii waanuma Oromoodhaan wal qabatu hojjetutti seenanii hojiin diraamaa kun maallaqa hedduu nama gaafata, faayinaansii hedduu nama gaafata. Sababuma dandeettii qaban qofaaf hojjechuun illee ulfaata. Yaaddoowwan maallaqaa wal qabatan yoon kana hojjedhe kana dhaba kana sana kan jedhu waan rakkoowwan aartii Oromoo keessa jiran sana of duratti yaaddee kun na danqa kan ammoo akka ittiin injifadha waan na jettee cabsitee itti seenuudhaaf karoorfatte qabdamoo akkamiin rakkoo sana cabsuudhaaf itti seente yeroo sana? Maaltu jira yeroo baay'ee tariitii kitaaba yookaan hin jedhu tokko gubbaa irratti waan baay'ee dubbisaa ture wanta aamilee namatti horuu jechaadha. Whatever the mind of man can convince and believe the man can achieve jedha jechuun nam tokko bakka sammuu isaa keessatti in godha akkana godha jedheetiin yoo ka'e wanni sadaan keessu hin jiraatu baay'ee wanni ta'uu danda'a obstaakilii tokko ta'uu danda'a faayinaansiin isa san baay'ee aarsaa guddaa kafalte jechuun wantoonni salphaadhaan dhufan hin jiru baay'ee gama faayinaansiitiin gama maallaqaatiin rakkoo arguun rakkoo tokko akka rakkootti jechaadha. Kanaaf isa sana bifa ittiin cehuu dandeessu bifa ittiin galma gedhu waa laaltaa galmi kiyya kana jettee kaataa fakkeenyaaf akka miidiyaatti ati amma dhaloota afaan baay'ee hojjechaa jirta akka jechuun miidiyaatti garuu wantoonni baay'ee akka maateeriyaalii waan baay'eedhaan jechaadha wannoodhaaf akka yaaddetti akkan hojjenne bu'aa bahii guddaa keessa dabarteeti achi waan duubatti si harkisu baay'eetu jiraata. Kanneen hunda cabsitee bahuudhaaf mul'ata tokko qabda iddoo bahuu yaadde wayii jechaadha. So kanaaf namni waan fedhe haa ta'u dura hin qophooyta hamma danda'amu. Sanirra darbee ka dhufullee jechuun hamma danda'ame itti seentee waan danda'amu maraa goota jechaadha. Tokko kana of amansiisee itti seene lammaffaa immoo muuxannoowwan garaagaraan qaba haala itti ispoonsara argachuu hin danda'amu haala itti namoota kontaakti gochuu hin danda'amu haala itti paartinarii wajjin hojjechuu hin danda'amu qaanaadha wantoota kanneen lamaan fudhadhee bahee booddee keessa gara hojiitti galee akkuma galleeni baay'ee konkolaataa gurgureeti baay'ee waan hojii jaalalakku kan hin jalqabee jechuun akka yaadallee ta'uu baatu ispoonsaroonni baay'een dhufan booddee keessa hojiin gaafa jalqabee anis cimee barbaachuutti qabu jechaadha. Garuu hamma yaadame san bu'aarraan argamne. Kanaaf suni waan bu'aa hin finneef jedhee duubatti hin deebine galma qaba waan ta'eef waan caalu hojjechuu qaba. Rakkoon caalu akkan eeggatu hin beeka garuu waan caalu hojjechuu qaba jedhee gara kiyyootti dhufne jechaadha. Almost gara hojii diraamaa jaalala rakkutti waggaa seentu konkolaataadhuma ofii qabdu gurgurtee gara diraamaa produce gochuutti seenuun hojii guddaadha, hojii ulfaataadha. Murtiin sun garuu konkolaataa kiyya gurgureen itti seena gaafa jettu waan ati inkaamiin argadhu immoo kana itti waan tilmaamte qabda. Murtiimti konkolaataa gurguruudhaaf hojii aartiitti seensisuu kummee muuxannoof akka ta'uuf raacetiinsaa. Maaltu jira seete namni waan tokko yaalte maaksimaami fartii kee fayyadamtee hin kufaaf osoo hin ta'in hin milkaa'ettee hojjechuu qabda jedhee yaada jechuun namni baay'een kufaatii sodaateetiin deemsa dhiise deemuun baratu waan ta'eef jechaadha jechuun bakka waan fedhe haa ta'u aarsaa fedhe hin kafaltaa waan gaarii yoo ta'e immoo bu'aa fiduun isaa waan hin oolle fakkeenyaaf ati amma miidiyaa kana yeroo hundeessitu jechuun galma isaan beekta akkuma reefu siin jedhe jechuun gufuuwwan asitti gidduu irratti si mudatanii miti kaati jechuun irratti xiyyeeffatu ceeteetiin gufuu san ceetee fuulduratti waan galma kee waan miidiyaa Oromoodhaaf maal quuqama Oromoo qabu aadaa Oromoo afaan Oromoo sirriitti guddisuu danda'u Oromoon itti bashannanu jaalachuu kiyya jedheetiin akka laalu gochuudhaaf ashaaraa mataa keetii godhuudhaaf akkuma taasisan diraamaa keessatti illee akkasuma hojii aartii kam keessatti keessumaayyuu jechuun ofirratti hojjechuun baay'ee murteessaadha gama barnootaatiin gama garaagaraatiin akkasitti yoo ka hojjetu ta'e kisaaraan isaallee hin xiqqeessita minimaayiz gochaa deemta wantoota fakkeenyaaf aartistoonni keenya baay'een dadhabaniiru kana dura jechuun karaa
wanta isaan duubatti harkisaa ture sanin isaan irraa barnoota fudhatta. So waan san fooyyessuu irratti fookas goota jechaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa muuxannoo gaariidha jedhee nabdadha. Konkolaataa gurguranii diraamaa hojjechuudhaaf san immoo waan lafaa hin jirre tokko qilleensa irratti abdatanii seenuun warreen kaaniif illee muuxannoo gaariidha. Namoonni keenya baay'een waan qaban utuma qabanii dandeettii isaas maallaqa isaas qabanii waan baay'een kan hirkatti godhee jira. Kanarraa waan baay'ee baratu jedhee nabdadha. Tokko jetti jaalala lakkuudha kanatti galtee OBN irratti kan deemaa ture. Baay'ee hojii keessa jalqabaa. Haalli kwaalitii isaatis gaarii ture. Namoonni sanirraan si baraa hojii keessattis illee amantaa godhataati kan isaan dhufanii. Mee jaalala lakkuu hunda isaallee kaasneen yaadannu fiilingii baay'ee qaba. Alamuu faatu hojjetanii ture. Haalli yeroo san jaalala lakkuu keessa ture. Ka'umsa isaatii xumura isaa keessatti chaalenjiiwwan turan maal fakkaata jaalala lakkuu? Maal tura wantoonni baay'een jaalala koo ani giddu galeessa godhadhee kan hojjechaa ture. Waanuma beeknu fakkeenyaaf guddifachaa hin beekna aadaa Oromoo keessatti jechuun akkuma gahee inni qabu jechuun akkuma Oromootti illee gahee guddifachaa hin qabu. Ibsu barbaade irra caalaa immoo yoo yeroo baay'ee waan karaarratti deemtu karaarra yeroo deemtu argituun illee kaatee dhukkubni kaleessa baay'ee rakkisaa ture yeroo san. Namni jechuun yeroo san illee ammallee baay'ee namni baay'een hin miidhama. Namni baay'een konkolaataadhaan karaarra dhaabbatee kadhata. Rakkuma hawaasaa fi bifa wannoo ta'een jechuun yaa hin beektaa. Diraama waanuma tokko bichaarratti waanuma tokko qofarratti xiyyeeffateeti miti kan nuyi jedhu. Waan baay'eedhaan miidhagsitee rakkoo jiru san reflect goota waan ta'eef jechaadha. Kanneen lamaan irratti xiyyeeffadhee hojjechaa ture. Bu'aa bahii baay'eetu ture yeroo sanitti muuxannoo dhabuun jechuun muuxannoo dhabuun mataa isaatiin chaalenjii tokko diraamaa san dura produce goone hin beeknu waan ta'eef kanaaf dhiibbaa guddaa qaba ture. Waan muuxannoo dhabuun mataa isaatiin gama biraatiin wantoonni akkasumara na rakkisan jedhee yaadu baay'een hin jiru kan faayinaansii fi xiqqoo muuxannoo dhabuu ture. Isaan immoo rabbillee nu gargaare keessa baanee ispoonsaroonni akka carraa ta'e ispoonsaroonni gara dhumaa gara gidduu irratti keessumaayyuu haala jechuun eegamne baankiin waan dhaabbileen guguddaan tokko dhufu jalqabnaan kun waan illee wallaalanii dhufan hin beekta waan biyya kanaa jalqabarra baankii hojii gamtaa Oromiyaatu ispoonsara na godhe jechuun yaaduma isaatti amanee kanaaf ammallee hagammaan waliin jiru isaan baay'ee guddaa galateeffachuu barbaada. Isaan rakkoo kiyya almost jechuun haala saniin dhufuun isaanii rakkoo kiyya tootaalii gara hiikutti akka deemu na gochaa ture. San booda dhaabbilee baay'eetu dhufe akka Afrii Harbaal Sinqi maal dhaabbilee guguddaa jechaadha. Booddee keessa muuxannoo sun hin jira. Gara hojii lammaffaatti yeroo ceenu immoo rakkoo faayinaansii sunillee hamma ta'e furamaa anillee hojii biraan hojjedha waan ta'eef bifa garaagaraatiin waan gochaa deemne jechaadha. Yeroo baay'ee hojii kee keessatti waan hawaasa keetii keessatti calaqqisiisu hojiiwwan saboonni biraan industirii fiilmii afaan Itoophiyaa keessa jiran afaan Amaaraa fa'aa hojjetan kan isaan ittiin of daadhisan maal santu jijjiiru kan Oromoo yeroo baay'ee dhimmootuma kallattii jaalalaatiin qabatu maal qofa san qaba baay'een isaa. Ati garuu kaalcharii Oromoon qabu diraamaa keessattis kiyyoorraa jalqabdee fidaati kan itti turte. Haalonni Oromoon ittiin beekamu diraamaa keessatti akkamiin beekama waan jedhu wayii waan ati agarsiistu natti fakkaata. Jalqabuma gaafa hojii kanatti seente hojii maneeti fudhattee kaate isaan kanaadha moo haalli jaallatamummaa hojii keetiin inni guddaan sana natti fakkaata waan ta'eef. Maaltu jira sitti fakkaata yeroo wajjin deemuu qaba. Har'allee waggaa kurnaan har'aa waan hojjettu waggaa 20 har'aa waan hojjechaa turte har'aan hojjettu baay'ee. Inni guddaan ani maal jedhee amana seeti. Fiilmiin gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf ati yoo ilaalte fiilmiilee yeroo baay'ee nan kaasa fiilmiin biyya Ameerikaa waan saayikooloojii addunyaa kana sammuu addunyaa kana akka qabatee jiru fiilmii isaaniiti waan isaan irratti hojjetanii baay'ee. Fakkeenyaaf fiilmiin jechuun waa'ee Ameerikaa akkaatti namni tokko nama akka haala sanii yaadu ka godhan fiilmii isaaniitiin
hojii guddaa kan hojjetan hojii fiilmii fi keessumaayyuu fiilmii fi kitaabota isaanii muuvii garagaraatiin bifa garagaraatiin jechuun hagam guutumaan guututti Ameerikaan hammam akka geessu nutti mul'isuu irratti xiyyeeffatanii hojjetu. Asitti illee akka Oromootti illee fakkeenyaaf baay'inaan yeroo baay'ee waanumaati hojjettu waan vaaliyuu iddoo ati ofii kennite namni biraallee kasii kennu. Kanaaf dargaggoota namoonni baay'een namoonni muuvii kana ilaalan perceptionii sana akka qabaatan barbaada. Fakkeenyaaf dargaggeessi Oromoo maaliif akka firaa ol hin taane fakkeenyaaf namoota kaampaanii gurguddaa hoogganan siigalee miti jechuun wanti xiqqoo qabatanii namoota boonan yookiin immoo wanni jedhan osoo hin taane namoota kaampaanii gurguddaa namoota biizinasii gurguddaa even faabrikaa gurguddaa biiliyoonaroota miiliyoonaroota akka ta'uu akka danda'amu barsiisuu qabda. Muuviidhaan barsiifta kanneen barnootaan illee amma fakkeenyaaf meelaalaa yoo ilaalte namni kaayyoo ofiitiif kaayyoo badaallee ta'u hamma duubatti jechuu akka hin qabne aarsaa kafaluu qabdu akka kafaltu. Inni biraa immoo fakkeenyaaf asitti akkuma biyyaatti illee ilaalte diraamaan kennu waan baay'ee barsiisaa irraa xumura isaa argiteerte yaada jechuun bakka Oromoon tokko ta'uu akka qabu wal madeessuu dandeenya waan garagaraatiin jechuun wal yaadaan tokko ta'uu dhabuu dandeenya gama siyaasaatiin yoo fudhanne garuu immoo dhumarra waan hiikni dhumaa isaatti galtee araara ta'uu qaba jaalala ta'uu qaba jedhee waan yaadeef moor xiyyeeffannoon kiyya dargaggoota barsiisuu hawaasa guutuu barsiisuu waan ta'eef inni sun immoo naa milkaa'ee jedhee yaada. Inni sun waan namoonni baay'ee yaadan waan namoonni ilaaluu barbaadan dursitee hubachuudha jedhee yaada. Isa san bifa sanii waan gooneef jaalala guddaa argateera jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf kiyyoo tillee osoo dhufin waan jaalala lakkuu kan duraan sana Alamuu Qumbee wajjin illee isatu main karakterii fudhatee ture wal dubbannee turre yeroo F5 irra turre haala gaariidhaan yeroo san sadarkaa sanatti waan miidhagaa fi bilchina qabu ture. Amma immoo kutaa 61 kan of keessatti qabatee seenaa baay'ee ulfaataa ta'ee hawwii guddaadhaan waggaa tokko oliif kan ture. Dadhabbii guddaa kan qabu diraamaan kiyyoo immoo jaalala lakkuu dachaadhaan gateeti kan inni qulqullina isaa eeggatee dhufe. Mee kiyyoodhuma jalqaba gaafa aayidiyaa isaa buucitee lafa keessu xaxaawwan achi keessa jiran sarbamni yaada namaa achi keessa jira rakkoowwan achi keessa jiru furmaanni achi keessatti kaa'amanii jiru waldiddaa yaadaatu jira araaratu jira waan amma kana dheeratu waan amma kana bal'aate kunis biyya guutuu jechuu dandeenya. Jalqaba gaafa iskiriiptii isaa jalqabdu kiyyoo jalqabbii isaarraa kaatee wanti ammas ga'u kun waan kiyyoo irratti waan moggaasuma maqaa isaatirraa illee kaanee waan baay'eetu furmaata keessa jira waan ta'eef. Akkuma argite san bu'aa baay'ee qaba. Kaaraakterii garaagaraa qaba jechuun ergaa garaagaraa qaba. Moor hojii baay'ee yeroo hojjetu keessumaayyuu iskiriiptii yeroo barreessitu wantoota elemantiiwwan diraamaa hin jiraatu. Isaan sanniin akkuma ta'e jechuun gama saayinsii isaa hodhanii jechaadha. Akkuma jirutti ta'ee garuu yaadota akkana sammuu keessatti fixa baay'ee akkuma beekamu akkuma yeroo baay'ee jedhamu barreessaan tokko addunyaa mataa isaa uuma miti. Addunyaa san keessatti nama barbaade dureessa godha nama barbaade hiyyeessa godha kan barbaade wal ajjeesisa kan barbaade immoo walitti firoomsa jechuun abbaa uumaa wannoo saniiti uumaa addunyaa saniiti jedhee yaada. So maayinni yeroo akkasitti yaadu waanuma lafarra jiru waanuma argitu irraa kaateetiin ni baay'ee waan barsiisuu yaadde jechuun jalqaba isaatii fi dhuma isaa sammuma keessatti fixa baay'ee akkana ta'e baay'ee kopaallee haasaa deemtu yeroo garii yaadaan baddee haala kanaan jechuun yaada tokko fooyyessaa deemtu sammuma keessatti. San booda gaafa dhuftee waraqaa irratti barreessuu eegaltu yaadni sii dhufaa deema babal'isaa deemta. Even moor immoo hojii diraamaa kan bareechu konfliktiidha. Konfliktiitti uumaa deemta.
Kan si dhibu kiyyoo baay'ee dinqisiifatte. Kiyyoon waan guddaadha. Amma danda'ametti akka seenaa diraamaa Oromootti jechuun baay'ee waan kiyya ta'eef osoo hin ta'in namoonni baay'eellee yaada fiidbaakii illee fudhattaa miti hojii guddaadha. Namni baay'een anillee akkasumatti ilaala jechuun hojii baay'ee guddaadha. Keessee ofuma keetiif gaafa laaltu hojii nama biraasiif fakkaata. Kan si dhibu amma hojiin amma hojjechaa jiru immoo hin caala isa caala jedhee yaada jechuun waan baay'ee barachaa deemta ka waanuma caalu hojjechuu qabda jedhee yaada. Hojicha kana akkuma sii kaasu yaade jechuun akka salphaatti miti. Diraamaa jaalala kuutiin namni yoo akkas acceptaansii akkas gahu yoo wannoo argadhe maaliif waan caalu hojjechuu dandeenya yaada jedhuun ka'ee jechuun yaadota baay'ee sammuu keessa deddeebisaa ture. Eeriyaa irratti hojjechuu yaadee fi jechuun amma dhimma kiyyoo kanaan ala dhimma biraallee yaadaa ture garuu kiyyoon yaada filatamaa jechuun yaadni isaa guutuun isaa ergaan isaa filatamaa waan tureefi achirratti fookas godhee qopheessaa ture jechaadha. Jechuun waanuma yeroo tokkoon ta'e osoo hin ta'in yeroo dheeraa fudhattee guyyaa guyyaadhaan yaada baay'ee sammuu keessatti fixee eegas teessee yeroo barreessitu baay'ee salphaa ta'a. Dhugaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya taateewwan dhimma diraamaadhaan wal qabatan yeroo baay'ee namoonni kan iskiriinii irratti argan taatota diraamaa yookaan immoo aktorootadha kan ilaalamu. Aktoroonni yookaan taatonni jajjaboon nuti gama iskiriiniitti ilaallu immoo dinqiiwwan barreessaan hojjete yookaan lafa barreessaan uume sanadha kan isaan ta'anii argamanii. Baay'een nama warra iskiriinii irratti mul'atan malee warra dudduubaa seenaa sana hojjetan quba hin qabanii hojiidhuma industirii fiilmii fi diraamaa keessatti jechuudha. Garamuun immoo barreessaa diraamaa kiyyooti. Baay'een keessan diraamaa kiyyoo daawwattanii jaallattaniitu jedheen abdadha. Mee gara diraamaa kiyyoo keessatti wanti ati barreessite inni qindeessu daayirekteerri keessa ta'u sirkaa fudhatanii taatonni waggaa hojiitti hiikan haalli namoonni iskiriinii irratti daawwatan fakkeenyaaf firaa'oodis haa ta'u miilaalaas haa ta'u hojiin dinqisiisuun sun waan jarri sun uuman osoo hin taane waan ati uumtee itti kennitee daayirekteerri kee qajeelchee immoo isaan hojjetu turan. Wantoonni ati akka inni irraanfanne si godhan hojii sana keessatti akka ati hin daganne si godhan kiyyoo keessatti jechuudha. Almost barreessitee itti kennite waan bareete caalaatti illee yeroo isaan si gammachiisan yeroo itti argite miirri gammachuu ati kiyyoo keessatti hojii waayillan kee waliin hojjetaa turte irraa argate isaaniin akkamitti akka itti ibsitu barbaade almost kiruun sun kiruu addaa ta'ee waan natti mul'atuuf. Baay'ee amma kan si dhibu jechuun kireeditii kana guutuu fudhachuun barbaada. Amma fakkeenyaaf jaarsummaa kana almost hunduma keenyatu barreessedhee yaada. Sadhumaa kan. Jechuun haalaan itti yaadee kan biraa ture garuu keessumaayyuu guyyaa tokko yaadadha yeroo boqonnaa wayii jechuun haaluma tokkoon yeroo garii bakka asitti osoo dhumeetteetumaan waan dhiistu hin jiraatan jechuun iskiriiptiin afeera hin beekama garuu an achumatti dhiisuu barbaade wantoota chaalenjii yeroodhaaf na quunnamaniif jedhe jechaadha. Jechuun abdii kutatte waan dhiisu waan hin jiraate yeroo garii maa inni san booda yeroo ta'uun qabu hundi isaanii kan si dhibu amma hojiin kun kiyyachuu hin danda'u. Aktoroonni martiyyuu akka maatiitti baay'ee jaalalli nu walii qabu, rispeektiin nu walii qabnu baay'ee adda. Keessumaayyuu gara dhumaa kana yaada jaarsummaa kan osoo akkana gooneedha. Soolanii fi Meerii keessumaayyuu Meeriin osoo akkana ta'e hoo yaada jedhu kaasne irratti mari'anne Soolan Amaan Meerii fi ana daayirektara dabalatee jechaadha. Tennee hoteela kennaatti yaadadha. Osoo akkana ta'e akkanatti osoo wanna jedhe hojii kana tiimiidha waan hojjennee fi baay'ee bareedaa akka ta'e malee guutumaan guututti hojii barreeffamaan barreesse duwwaa miti jechuu barbaadetti jechuun kireeditii guddaa isaaniif kennu barbaada. Marti isaanii dhugaa dubbachuudhaaf waan kana ni barreesse caalaa lubbuu itti horanii miidhagina kennanii fi ta'anii jaalalaan baay'ee waan si ajaa'ibu ta'anii hojjetan. Ani yeroo baay'ee involve gochuun hin jaaladhu hojii tokko egaa wannoo kennite
egaa namatti kennite even yaadumallee kennuun barbaadu already irratti haasofne egaa hojii jalqabanii daayirektara wajjin yeroo fudhanne iskiriiptii irratti dubbanne irra waan ta'eef isa wannoo guutuu kennitaaf tariitii wanni ani godhu galgala ka isaan waraabaman san faalaaluu sponsora barbaadu waan garaagaraa waan biizinasii hojii wal faayinaansii hojii wal qabate laaluu malee yeroo baay'ee hojii kana akkuma tiimitti hojjenne baay'ee na ani fuulduratti illee tiimiin akkanaan jiraate dee yaadu maatiidha viidiyoo tariitii argiteerta laala baay'ee akka maatitti yeroo gammachuu kenna ibsinu even ammallee miirri sun hunduma kenna bira jira dhumuu isaatti namni hin gaddine hin jiraatu maan hin jiru hundi isaa even dhumuu isaatiin baay'ee fiilgoon irraa walitti boo'uu wal dinqisiifachuu argiteerta dee yaada akkas ta'uu qaba baay'ee hojii. Hojiitti aanuufis miskiruun kun hin diigamu jedhee namda. Innaa hojii baay'ee maa inni seeta guutumaan guututti wal qabattee deemtu osoo hin ta'in hojii jechuun seenaa hojjeteera tiimiin kun. Namoonni biraallee carraa argachuu qaban jedhee namana namoota seenaa hojjetan kan biraa immoo fiddee dhufta. Sanni illee akkuma jirutti guutumaan guututti onnoo itti osoo hin ta'in nama seenaa hojjetu. Jechuun hojii baay'ee waliin hojjenna kana boodallee jechaadha. Garuu wanni guddaan asitti seenaa hojjenneerra namoota seenaa hojjetan jechuun namoota haaraa artistoota baay'ee hawaasa kanaaf hin barbaachisedhe yaada inpuutii tokko kun amma fakkeenyaaf nama aartii fiilmii hojjechuu barbaaduu fi ijoollee kana yoo fayyadame baay'ee ni milkaa'edhe yaada isaanillee fiilmii guguddaa hojjechaa jiru wanni barbaadame kiyyoon akka aanaa intarteeyiment wanni inni godhu jechuun moor yeroo yerootti hojii haaraa artistii haaraa yaada haaraa waan hawaasni barbaadu fiduudha. Nama haaraa baasaa hojii haaraa baasaa hojii haaraa baasaa deemuudha waan ta'eef kanarratti moor xiyyeeffannaa garuu akka maatiitti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama mararu. Ani baay'ee bakka akka maatii keetirraa yeroo deemtu hin jira miti gargar yeroo baate barnootaaf hojiidhaaf akkasitti fiil godhan baay'ee natti dhaga'ame gargar wanni jechuun kennu hojii irratti respect wal gochuun yeroo jaalala walii kennu so even sanirra darbee miira maatummaa fakkeenyaaf namni tokko yeroo da'u guruuppiidhaan dhaqnee gaafanna yeroo rakkoon waan garaagaraa jiraatu dhaqneetiin hin jajjabeessinaa yeroo dhukkubbiin jiraatu dhaqnee gaafanna wal gaafanna guruuppiidhaan waan akkasii gochaa turre wantoota hojjennu bakka deemnu illee fakkeenyaaf sagantaalee garaagaraa argiteerta guruuppiidhaan deemna walitti buusne humna guddaa qabna kanaaf kuni ergaa cimaa akkuma sabaatti illee yoo tokko taane gaarri nun ceene rakkoon hin hiikne hin jiraatu kanaaf waan guddaadhaaf waan fakkeenyummaa qabu hojjechaa irra yaada. Baay'ee galatoomii yeroo bareedaa waliin qabaataa jirra jedhee namni danda'a. Kiyyooma keessan si deebisa. Kiyyoon taatota caalaas hojii sana kan miidhagsan kalariinsa addaadha, saawundiinsa addaadha. Waan kana dura argannee hin beekne waan arganneef namoonni baay'ee waan jaalatan natti fakkaata. Haalli waraabbii isaatii, lookeeshinii filannoo keessanii addatti wantoonni kun miidhagina diraamaa kiyyootiif simboo addaa turanii. San kan yoo haalli itti miidhagsitan kun maal fakkaata? Ijoollee sana hojjetanii maal jetta? Moor anamma maaltu jira walumaa galatti wantoota ati amma kaaste kanneen fakkeenyaaf lookeeshinii baay'ee itti dhiphannee qopheessina. Keessumaayyuu asumaan galateeffachuu barbaadu biiroo koomishinii turizimii Oromiyaa biiroo isaanii banaa nu godhanii adda lalisee dhugaa Oromiyaa keessa namni akka isaanii 4-5 osoo jiraate gamannoo kanaan wanni qaamni biraan hojjenne isaan hojjetanii guddaa galateeffachuu barbaada biiroo isaanii sirriitti itti fayyadamne haala gaariidhaan bareechaniiru isaanii biiroo bareedaa san nullee haala bareedaadhaan itti fayyadamne san duwwaa miti faayinaanshaali illee isin baasii isin barbaachisaa waan garaagaraa baasii baay'ee baastu jedhanii maallaqaan illee ispoonsara nu godhan. Na guddaa galateeffachuu barbaada gama lookeeshiniitiin gama biraatiin dhaabbilee baay'ee jechuun asitti akkuma siin jechuu barbaade lookeeshinii dhaabbilee baay'eetu nu gargaaraa ture.
ka hoteelota dhaabbilee garaagaraa jechaadha hunda isaaniiyyuu irra caalaa garuu nuti hojicha hojii wal qabsiifne waan baay'ee gochaa turre waan baay'ee hojjechaa turre kanaaf achirratti waan guddaa hojjennee irra yaada. Caalatti saawundii isaanii keessan kalarii waan san lokeeshanii hojii filatamaa waan ta'e natti mul'ateef kana kaasee almost waan diraamaa kiyyoo caaluun dhufaa jira waan nan dittee na abdachiisteef kanneen nu daawwatan illee abdii guddaa asirratti gataa jiru jedhee na abdadha. Hojii kiyyoo caalu yoo meeqalaa akkamitti eegala kan jedhu hojii manee dheeraa ta'uu danda'a. Abdiidhumaan akka eeggatan waan jettu yoo jiraate. Maaltu jira sitti fakkaate yeroo baay'ee ammallee wantoota baay'een hin jiraata gama garaagaraatiin obstaakiliin hin jiraata akkuma miidiyaatti illee yoo laalte amma miidiyaa garaagaraa irratti waan hawaasa kana madaalle amma wanti tiraansleet ta'ee faa dhiyaatu hin jira ilaalta yaada. Amma akka TV fa'aarratti wanni dhiyaataa jiru waan jechuun aadaa keenya afaan keenya giddu galeessan godhanne. Kanaaf nuti immoo miidiyaa mataa keenyaa irratti jechuun achitti carraa argachuu isa ani baay'ee personaalii baay'ee mormuun barbaada dhimma san jechuun nu bira artistoonni keenya jechuun aadaa afaan sirriitti danda'an osoo jiranii gama biraatiin translate godhanii haala saniin haala keessumaayyuun beekama diraamaan afaan Amaariffaan dhiyaatu ilaalchi baay'een gama saniin jiru jechuun hawaasa keenya kaaraaktarii akkamii kennaniif akka hojjechiisa isa san translate godhanii achirratti dhiyeessuun yakka jedhee yaada baay'ee waan akkasiisan kanneen hambisuudhaaf nuti hawaasni keenya waan akkasii akka laalle waan kwaalitii qe'ee keenyatti jechuun miidiyaa baay'ee qabna amma kunillee miidiyaa tokko baay'ee jechuun miidiyaa fuulduratti tariiti homaa shakkiin qabaas irratti diraamaa babbareedaa akka wajjin hojjechuu dandeenyu hojii babbareedaa akka wajjin hojjechuu dandeenyu miidiyaalee akkanaa irratti ijoollee isaatiin hawaasni kun afaan isaa aadaa isaa respektii kabaja guddaa ijoollee qabaniin hojii hojjetame daawwachuu qabu. Malee hojii ganda namaa deemanii fakkeenyaaf bifa wannoo ta'een laaluun qaban miidiyaaleen biraallee yoo ta'e yeroo kana durallee kaaseen ture jechuun walqixxummaa jechuun afaan hundaaf walqixxummaa fi bifa qixa ta'een tajaajila kennuu danda'u qabu. Diraamaa tokko isa qarshii guddaadhaan bitanii isa tokko immoo qarshii xiqqaadhaan wannoo gochuun gadi buusuun sirrii miti jedhee yaada jechuun kwaalitiidhaan. Nullee artistoonni warri diraamaa afaan Oromoo irratti bobba'an fiilmii Oromoo namoonni hojjetan kwaalitii irratti fokas godhanii hojjechuu qabu dorgomaa ta'uu qabu jedhee yaada. Kanaaf amma akka hojii itti aanu kanaaf kanneen kaasuu barbaadu hojii baay'ee bareedaa qopheessaa irra rabbi jedhee hin beekamu gamma miidiyaa kanarratti dabarsa jedhee wanni inni yaada hin jiru garuu gara YouTube yaana entertainment fi miidiyaa tokkoon darbuun isaa waan hin oollee fi hojii baay'ee caalu hojii baay'ee bareedaa ta'e qabannee dhufna jedhee yaada. Kana duwwaa miti kiyyoollee gara kitaabaatti geeddareera waan ta'eef asoosama ta'eera. Isa sanillee namoonni carraa laaluun arganne dubbisuudhaaf carraa argatu bifa bareedaa ta'e bifa jechuun akka fiilmiitti daawwachuu danda'an bifa asoosamaatiin qabadhee dhufeera. Isa san yeroo gabaabaatti gabayaarra oolchee yaada rabbeedhe. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa egaa barreessaa diraamaa Jaalala Lakkuu akkasumas immoo Kiyyootii fi nama industirii hojii diraamaa keenyaa fiilmii kana gara industiriitti akka guddatuuf hojii mataasaa shaaraasaa kaa'aa jiru waliin yeroo gaarii dabarsaatii kan nuti jirru. Egaa Kiyyoo akkas jaallattan karaa TVtiin yookaan karaa YouTubetiin warreen ilaaltan optionii biraa yookaan fala biraa immoo gaafa kitaabaatiin fidee dhufaan jira jechuun oduu aagaadha kan inni nutti himaa jiru. Anillee kan carraa guddaa godhee lakkaa keessumaa namoonni baay'een waa ilaaluu caalaa dubbisanii achi immoo waa fudhachuudha. Kara lama waan guddaadha waan nutti fidee dhuftee galatoomi jechuun barbaada.
Gama biraatti waan ammatti naa kaasee turseetu jira. Waan miidiyaaleedhaan wal qabatanii fi hojii aadaa fi eenyummaa saboonni biroo naareeshinii afaan biraadhaan hojjetamee kallattii jiruun gara afaan Oromootti hiikamee hojjetamu kanatu jira. Dhugaa dubbachuu fi anillee waan sana si deeggareen waan cimsuu barbaadu. Naareeshiniin saba biraa, aadaa saba biraa wantoonni akka isaan barbaadanitti barreeffametu jira. Akka isaan barbaadan sanatti afaan Oromoodhaan hiiktee gama kan keenyaatti fiduutu jira. Sun immoo hojii keessan isa qulqulluudhaaf, hojii diraamaa fi fiilmii keenyaaf rakkoo guddaa ta'a jedheen abdadha. Inni biraan artistoonni keenya illee akka ittiin fayyadamneef dhiibbaa biraa uuma jedheen yaada. Sun gama biraan qabsoo ittiin afaanni kun quucaru yookaan immoo dinagdeen fi fiilmiin keenya quucaru waan godhaa jiran natti fakkaata gama biraan kana irratti qaamni dhimmi ilaallatu itti gaafatamummaa akka fudhatan gama kootiin dhaamsan dabarsuu barbaada. Inni biraan gama aartii Oromoo waliigalaatti si deebisa garuu. Hojiin isin hojjetaa jirtan almost waan sadarkaa isaa eeggate qulqulluu ta'eeti kan inni jiru. Qaawwaawwan jiran duuchuudhaaf jabaataatii jirtu. Akka waliigalaatti faffacaadha waan aartii Oromoo keessa jiru waan akka kana qabna kan jennu ijaaramaan hin jiru. Karooruma jajjabaatu jira malee industirii jechuun dandeenya fiilmii fi diraamaa keenyaatiin. Kana gochuudhaaf akka aanaa intarteemenittis ta'uu danda'a, akka tiimii keessanittis ta'uu danda'a, akka dhuunfaattis hojii mana gurguddaa qabaachuu dandeessa. Hojii fiilmii fi diraamaa akkasuma gama aartii Oromoon jiru kana gama industiriitti guddisuudhaaf maaltu hanqata jettee yaadda? Maaltu immoo godhamuu qaba jettee yaadda akka dhuunfaatti? Maaltu jira yeroo baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf akka warroota biraa gurmuun baay'ee rakkisaadha. Yoo gurmuun illee gandaa fi waanuma wal beeknuuni malee ogeessa giddu galeessa kan godhatee miti kun rakkina cimaa kenna. Gurmaa'uu fi qaamni immoo hojjechuu qabu fakkeenyaaf aadaa irratti amma dhugaa dubbachuudhaaf wanni biiroon turizimii koomishinii Oromiyaa hojjete biiroo aadaa fi turizimiitu aadaa fi biiroo aadaa Oromiyaatu hojjechuu qaba jedhee yaada. Isaan hojii isaan hojjechuu qaban gama koomishiniin turizimii Oromiyaa hojjete. Kanaaf yeroo baay'ee qaamni kanarratti hojjetu akka mootummaatti illee osoo jiraate jechuun biiroon itti gaafatamummaa fudhate hojii kana baay'ee waan guddaadha. Inni guddaan artiidhaan waan baay'ee hojjechuu dandeessa. Siyaasa tuquu dandeessa. Waan hunda gara artiitiin yeroo artiidhaan yeroo barsiiftu hiika guddaa qabaata. Nama keessallee fakkeenyaaf waan ergaa dabarsuu barbaaddu sanii gara artiitiin miidhagsitee yoo dabarsitu hawaasa barsiisuuf illee hawaasa sheep gochuuf illee isatu baay'ee murteessaadha. Kanaaf bifa organized ta'een jechuun qaamni even ogeessonni illee bifa adda ta'een gurmoofnee osoo hojjenne waan guddaa hawaasa kanaaf hojjechuu dandeenya. So gurmaa'uun dhaabbata kana walitti qabu hundeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuun amma injira biirooleen akka maqaadhaaf kan gurmaa'an garuu hojii osoo hin ta'in bu'aa xixiqqoo wanna jechuudhaaf kan gurmaa'an hin jiraatu. Sunniin ani dhaabbata jedheetiin yookiin immoo artiidhaaf hundaa'an jedheetiin yaadu namoota barbaadan namoota even isaan ilaallan fakkeenyaaf yeroo wantoonni bu'aan xixiqqoon jiraatu gama mootummaatiin gama garaagaraatiin yeroo jiraatu isa san fudhachuudhaaf yookiin fayyadamuudhaaf rakkina yerootiif jedhanii warra gurmaa'an malee akkasitti aartii fi hojii kana giddu galeessa godhateetiin gurmuun hin jira jedheetiin yaadu gama saniin gurmaa'anii hojii guddaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Ani saniin kan hin kaaseef Holiwuudtu jira, Booliwuudtu jira kan addunyaa kana. Siyaasni Ameerikaa akkuma jalqaba kaastee olaantummaa ishee kan lallabame gama fiilmii industirii fiilmii isaaniitiin namoonni keenya naannoo keenya keessa jiran warri Habashaallee olaantummaa isaanii kan himan gama amantaatiif gama fiilmiitiin kan ture. Kan Oromoos aarsaa namoonni dhuunfaa kafalaniin fakkeenyaaf Garramuun aarsaa hedduu kafalaa jirta. Aarsaa namni dhuunfaa kafaluun dorgomaa jirra nuti jechuudha. Sun gama indastiriitti guddatee aarsaan instituushiniin kafaluuni yoo dorgomamee caalaatti bu'aa buusuu qaba. Ati dadhabdee hojjettee nama waan taateef yeroo wayii
dhaabbachuu dandeessa. Dhugaadha. Yeroo instituushinii ta'u indastiriitti wal guddatu garuu ofisaatiin of sochoosa ati vaaliyuu kee argatta waan ta'eef saniif haga yoomitti haga nama tokkoon aarsaan kafalama kan jedhu si gaafachuu barbaadeeti. Waan gaarii kaaste fakkeenyaaf yeroo tokkoon amma wanni jiru baay'inaan fiilmii kennallee laaltee infulensiin fiilmii Amaariffaa fi hojjetamu baay'ee dhiibbaa guddaa qaba baay'ee irratti. Amma yoo laalte warra Ameerikaallee yoo laalte jaarraa bara jaarraa 17ffaa keessa waan yeroo baay'ee wanti bara 1917 waan akkasiitti natti fakkaata exactly wanni isa lakkoofsaan hin beeku garuu maayinni diraamaan wanni hojjetamu baay'een isaa gara biyya Ingilizii kana fakkaata ka Ameerikaa jechaadha. Aadaa isaanii irratti fe'anii jechuun koloniidhaan waan bitaniif jechaadha. Isaan gara sirraa gara jechuun Ameerikaan amma sadarkaa kanaan muuviidhaan wannoodhaan ka guddachaa dhufte jechaadha. Ammallee gara keenyallee yoo dhufne salphaa miti wannoo kana jalaa ba'uun hacuuccaa akkanaa jalaa ba'uun baay'ee wannoo guddaadha baay'ee. Hacuuccaa guddaadha gama miidiyaa garaagaraatiin bakka faayinaansiin guddaa jiru. Even dhaabbileen maan kennaa saayikooloojikaalii baay'ee wannoo jedhaniiru kana ispoonsara gochuu irratti hojii kenna. Osoo fiilmii Amaariffaa ta'ee akkasuma osoo diraamaa Amaariffaa ta'e jedhan. Kun gabrummaadha baay'ee yeroo baay'ee jechuun dhiibbaa wannoon suni uume dhiibbaa hojiin gama saniin jiru uumedha. So kana gochuudhaaf maayinni akkuma ati jette wannoo guddaa qabaachuu akka Hollywood waan guddaa akka Oromootti akka sabaatti waan guddaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani kaayyoon aanaa intarteementii illee isuma hidhee yaada jechuun dhuunfaadhaan amma osoo hin ta'in guruupii dabalannee jechuun gurmooyinee waan guddaa hojjechuu ijoollee irratti waan hojjechuu yaanneen jira. Fakkeenyaaf ijoollee irraa jalqabda waan baay'ee jechaadha. Afaan barsiisuu, aadaa barsiisuu irratti xiyyeeffattee hojjetta. So achiin immoo hawaasa bal'aadhaaf wanni hojjettu hin jiraata. Dargaggoota irratti wanni hojjettu hin jiraata. Bifa sadarkaa isaa eegin steeppiidhaan isarratti xiyyeeffannee nama tokkoon yookiin nama dhuunfaadhaan waan hojjetamu waan hin taaneef gama saniin hojii guddaa hojjechuu yaadna garuu akka wannutti immoo akkuma sabaatti nu barbaachisedhee yaada jechuun aanaa duwwaa osoo hin ta'in sanniintu walitti dhufee wannoo guddaa ta'a jechaadha. Kanaaf hojii akkasii hojjechuun guruuppiidhaan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Galatoomii egaa yeroo bareedaadha kan waliin qabaataatii jirru waan jaalala lakkuus waan kiyyoos waan indastirii fiilmii afaan Oromoos waan baay'ee kaasneeti kan nuti jirru yeroo guddaa nuuf kennite as istiidiyootti waan argamteef hedduu si galateeffachaa dhuma irratti garuu akka dhaamsaattis haa ta'u hojii maneedha kun gara fuulduraatti waan na jettu yoo jiraate carraasaa sii kenneen dhimma biraaf immoo kiruu aanaa intarteementiif akkasuma kan jaalala kan kiyyoo waliin wal agarra jedhee nabdadhaa dhimma bal'aa goonee nutis qophii saatalaayitiitti waan na jirruuf jechuudha. Ammaaf garuu akka dhaamsaatti galaa waan nu ta'u daawwattootaaf isa ta'u dhaamsa xumuraa yoo qabaatte carraasaa sii kennee sagantaa keenya xumurra. Maal ani dhumarratti kan hin dabarsuu barbaadu jechuun akka sabaatti dhaabbileen keessumaayyuu dhaabbileen Oromoo hojii keenya dhiyeenyaan beekan sirriitti ispoonsara gochuun nu cinaa ta'uun hojii keenya akka deeggaran ergaa dabarsuu barbaada. Keessumaayyuu gama garaagaraatiin illee hawaasni nu deeggaruutu irra jiraata baay'ee. Horii abbaan gaafa cabse ormi jaja'amsaa jedhama. Jechuun yoo isaan nu jajjabeessin yoo isaan nu wajjin hin ta'in hojii caaluuf hin kakaanu waan ta'eef dhaabbileen qaamni dhimmi kun ilaalu martu dhimma dhuunfaa akka hin taane dhimmi aartii fi dhimmi miidiyaa dhimma hawaasaa ta'uu giddu galeessa godhatanii waliin dhaabbachuu akka qaban ergaa dabarsuu barbaada. Waan naaf feertaniif waan yeroo bareedaa akkanaa kan akka qabaannu na gootanii guddaa ulfaadhaa galatooma. Ayyin kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa keessummaan beellama sanbataa keenya irraa kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif hedduu isin galateeffanna.
Egaa hojii fiilmii, diraamaa akkasumas immoo gama industirii hojii kanaatiin wal qabatu namoonni jajjaboon dudduuba ta'anii warra iskiriinii irratti mul'atan baasan namoota jajjaboo akkasiidha kan nuti qabnu jechuudha. Isaan kana waliin hojii gurguddaa hojjenna jenneeti kan nuti abdannu fuulduratti. Har'aaf nu daawwachuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Allalisaa lamuun ture Firaa'ol Abiraam gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin na waliin ture waan nu daawwattaniif horaa bulaa fayyaa ta'a.